Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe keessaa viidiyoo baay'ee garaa nama nyaatuu fi baay'ee nama gaddisiisu sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti waan argaatii oolu jechuudha. Akkuma argitan ganni Ooroo fi falmattuu hiriyaa ishee balaa tasaatiin meeshaan isaan qaban hundi isaanii jalaa miidhameetii jira. Lubbuun isaaniituu bahuun wanta guddaadha. Uummata keenya kana waan taazzabe keessaa waan guddaadha. Maaliif taanan koomentii sana jala deemanii arraba isaan jedhan jechoota isaan barreessan osoo argitanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif garuu maaliif ammeenyummaa waliif yaanna? Kana kan namatti fidu injiraannadha. Namni kamiyyuu hundumti keenya iyyuu cubbamaadha. Ofii keenya qulqulluu obbaasuu qofa osoo hin taane namni kamiyyuu cubbamaadha. Amma lafa kana gubbaarratti jirutti ofii gaarii of godhanii ijoollonni baay'een osoo waa takka hin hubatin abbaan dhimmaa bakka sana jira kan walloles walitti araaramuu danda'a. Isin immoo warri koomentii gadi teessan yoo gadi teessan maal qaba? Cubbuu tigistitti ishii qabattanii kan dubbattan hundi koo gocha waaqayyooti. Waaqayyotu hundumaa yoo jiraadhaa jedhes yoo du'aa jedhes waaqayyoodha waan ta'eef nagaarrees hin gaafachuu hin dagan. Nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biroo taatan yoo yaashamaa harka fuuniin isiniin jecha egaa warreen maamila koo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila koo hin taane kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jira. Arragaa akkuma jalqabe isiniin jedhee waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Yeroo darbe argitaniitii jirtanii ganniin jechoota baay'ee isheedhan jedhanillee hunduma isaatuu obsitee akka dhageessee akka nama hin dhageenyetti bakka kana kan geesse. Akkuma beekamu gaa sigdatanyoonni biyya tokkorraa biyyi tokko yoo namaa siquu dadhabe biyya tokkotti immoo naa siqxe jedhanii warreen biyyarraa biyyatti darban ijoolleen keenya yeroo ammaa kana baay'ee isaaniitu jira. Akkuma nama kamiyyuu Joordaan irraa kara Dubaayii deemtee jireenya dhuunfaa ishee hojii mataa isheetii gaafa uummattee daandii qabsiisuudhaaf jettu immoo balaa akkasiitu mudate jechuudha. Waan hundumaafuu galata waaqayyoo jechuun nama barbaachisa. Kan waan hunduma keessa iyyuu nama baasu waaqayyoodha waan ta'eefu wanti kamiyyuu narra gaa'u osoo hin taane borullee eenyuma keenya irraa ga'uutii danda'a waan ta'eef kanaaf warri zimmi jettanii waanuma argitan oduu waan argitanii haasoftan cubbuudha ijoollee cubbuudha. Gannii fi tigistii waan irratti wallolanii dhiisaniif dhugaan eenyu bira akka jirtu waan ta'e hin beekneef isin immoo alaala teessanii namatti faraduun waan gaarii miti jechuudha. Namatti faraduu keessaa wanti akka badaa ta'e hin jiru jechuudha. Kanaafuu ofii keetiif namatti faraduudhaan dura anatti onatti faradamaa jettee yaadutu qaba jechuudha. Namoonni baay'een callisaniituma karaa firdiitti deemu. Cubbuu isheet akkan si godhee hiriidhaan ishiin biyya sana keessaa si baastee fiddee ishiitu akkas si godhe jedhanii koomentii namaa jala gaafa deemtanii barreessitan dhugaa waan baay'ee nama fokkisaa waan baay'ee inaafa waan isheen nama goone hin qabu. Maaliif walitti inaafna garuu hundi keenyaa hojjennee yoo arganne hojjedhaa argadhaadha malee hataadha miti. Ijoolleen lamaan kun lamaan isaaniitu obboleewwan keenya jechuudha. Karaa kamiinuu jennaan kam jaallattanii kam adda baastu osoo beektaniyyuu harka cabacabuu deemta dhiistanii asiif achi deemtanii kanaaf sana walitti unkuruu dhiistanii wanta gaarii maalidha balleessi keessammaa irratti akkams jettanii walii galuutii qabdu ture. Kanaafuu osoo waa takka dhugaan eenyu bira akka jirtu dhuguma wallolammoo dhuguma waliin lolli jettanii adda baafachuu dhiistanii zimmi jettaniituma namoonni arrabaaf foolattan baay'ee tokkotu jiru jechuudha. Koomentii barreessuudhaan dura harki keessan koomentii badaa isinii barreessu kun sammuu itti taa'ee yaadu maaliif hin qabaatin hundumtuu hojjetee haa argatu. Namatti inaafuun maal qaba? Cubbuudha akkoo namatti teessee namatti gaafa ilkaan qartu gaarii miti waan ta'eef. Kanaafuu qabeenya yoo ta'e akkuma kaleessa hojjettee fiddu kana har'arree argachuu dandeessa. Borullee yoo fayyaa qabaatte jechuudha. Hunda dursa waaqayyoon baga ibidda tasa jalaa isin baasee yeroo ammaa kana elektirikiin kontaaktii wal gochuudhaan gaazii dho'uudhaan baay'ee ijoollee keenya lubbuu isaanii kan baasatee jiru baay'eetu jiru. Kanaaf immoo waaqayyo oolchadha waan ta'eef baga waaqayyoon isin oolche obboleewwan keenya lamaanuu. Warreen immoo koomentiidhaan deemtanii arrabsitanii cubbuu isheeti jettan dhiisaa ijoollee umaa isiniin godhu. Osoo amma cubbuu isheeti jettanii akkasiin walitti inaaftan otoo waan gaarii waliif eenyu jettanii eenyu akka balleessa qabu fi eenyu akka dhugaa qabu hin beektan waan ta'eef isin immoo fagoo kana teessanii harka namatti hin qabinaa, quba namatti hin qabinaa. Quba namatti qabda sun yoo isin qulqulluu taataniiti kan namatti quba qabdan. Qulqulluun hin jiru lafa kanarra anas isinis yoo taate cubbamtoota jechuudha.
yoo wanta dhibba keessaa namni guutuun namaa hin jiru jechuudha. Hangam barbaadde gaarii ta'e, hangam barbaadde beektuu ta'e, waa barbaadde haa ta'u garuu wanta takka dogoggora beektes ta'e osoo hin beekin dogoggora ni uumta jechuudha. Kanaafuu an nama guutuudha, ani qulqulluudha, ani waa takkas namas hin miidhu, namas hin ga'u jennee qulqulloof baasuun gonkumaa hin jiru jechuudha. Eenyumti keenya erga foon uffannee lafa kanarra deemne jiraate hundi keenyaa cubbamtoota waan ta'eef cubbuudhaan guutamne wanta jiru ani qulqulluudha jechuuti hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya karanas gootanii olii gadi deemuu osoo hin taane waaqayyoon baga nagaadha si baasee baga ibidda tasaa ibiddaa kana jalaa obboleewwan keenya sin baasee jettanii kadhannaa gochuudhaaf malee jechoota hin taane barreessuun maal faayidaa qabu? Qubni jechoota bushaa isinii barreessu sun bareedaa otoo isiniin barreesse keessattuu shamarran keenya amma koomentii namaa jala deemtanii yoo ilaaltan arraba dhiiraa hin argitan jechuudha. Arraba dhiiraa hin argitan arraba shamarranii malee kan miidiyaa kanarratti bahee wal arrabsu shamarran jechoota badaa kan waliin jedhu shamarran kun maaliif ta'e yoo jenne yoo laalle kun dadhabina keenya waan ta'eef osoo nama beektu taane gorsinee karaa irratti wal deebisna malee akkasiin jechoota badaa jennee wal arrabsuutii hin qabnu. Kanaaf egaa waaqayyoon ammas irra deebi'ee baga ibidda kana jalaa isin baasee qabeenya kana immoo akkuma kaleessa hojjettanii fiddan kana burus hojjettanii waan argattaniif adda dureen kan ta'u fayyaadha. Kanaaf qabeenyi immoo itti dhufaa hin gaddinaa baga waaqayyoon isin baasan isiniin jedha. Kanaaf warreen koomentii badaa nama barreessitanis waaqayyoon laphee qulqulluu fi sammuu isa badaa sana ittiin yaaddan sammuu gaarii kan ittiin yaaddan isiniif haa godhu jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa yoo jaallattan laayik sheer gochuun dagatina yommuu isinitti tolle bira darbuu dandeessu viidiyoon kee maa ollata yoo jettan harka tokkoon qabeetan harka tokkoon waraabaa jira waan ta'eef guddaa galatoomaa ulfaadhaa.